raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Eebla 8 bara 2014 ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu sanbata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti himuun Gurmechaa Gammachuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo imaanaa gootota wareegamtoota bakkaan ni geenyaa jedhe. Siyaasan ganamuun dargaggoota Oromoo falmii nagaa gara qabsoo hidhannootti jijjiiree jedhan Piroofeesar Iskeel Gabbisaa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti namoonni 80 ta'an jumlaan rashanamuun dhaga'ame kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati amma tokko tokkoon. Kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf waardiyaa dhaabbatanii uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf falmaa kanneen diina isaanii fuuldura gootummaadhaan dhaabbatanii aarsaa ta'uun dirqama isaanii raawwatanii darbanillee kuffisanii kufanillee ta'anii fi imaanaa abbootirraa dhaalanii fi dirqama isaanii raawwatanii darbanillee imaanaa isaan dabarsanii itti kennan galmaan ga'uuf kan qabsaa'u ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Ayyaana gootota Oromoo waggaa waggaadhaan akka lakkoofsa faranjootatti eebla 15 ayyaaneffatamuu sababeeffachuun ibsi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irraa kenname akka addeessutti imaanaa sabni itti kenne galmaan ga'uuf lubbuu isaanii qaalii otoo hin qusatin kanneen kaffalanii diina kuffisaa jiran qabsaa'onni bilisummaa Oromoo imaanaa gootota dhimma qabsoo Oromootiif wareegamanii galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsaniiru. Hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo Oromummaa isaaniif dursa kennuun amantiin gargar hin baanu jedhanii bakka Shinniga jedhamutti hirbuu isaanii eeganii wareega qaalii baasuu kan eere ibsi adda bilisummaa Oromoo WBO kun gootonni kunniin faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun tokkummaa uummata Oromoo amantii kutaa gandaa fi gosaan kan addaan baane dhiiga isaaniitiin katabanii darbaniiru jedha. Sababa kanarraa ka'uunis addi bilisummaa Oromoo eebli 15 waggaa waggaadhaan guyyaa gootota Oromoo jedhamee akka kabajamu kan moggaase ta'uu fi ummata Oromoo biratti bara baraan yaadatamaa akka jiraatu murteessuu ibsichi addeesseera. Har'as diinni saba Oromoo Oromummaa bu'uura tokkummaa Oromoo ta'e balleessuuf dhama'aa duula walirraa hin cinne WBO fi ummata Oromoo irratti labsuu irratti bobba'ee jiraachuu ibsee shira WBO irratti xaxuun waraana bilisummaa Oromoo diiguuf dhama'aallee abjuun isaanii abadan akka milkoofne ifoomseera. Diinni Oromoo fi Oromummaa jibbuu ummata Oromoo ajjeesuun akkasumas sodaachisee jilbiiffachiisuuf dafqaa jiraachuu kan eere ibsichi keessumaa Oromiyaa kibbaa, kaaba, lixa, giddugaleessa kibba ba'aa fi ba'aa keessattis ilma Oromoo manaa fi qabeenya Oromoo mancaasaa jiraachuu ibse. Gootonni waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo abbootii isaaniirraa dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa diina isaanii adabaa jiraachuu ibse. Har'as tarkaanfii lola ofirraa ittisuu fudhateen duula irratti labsame fashaleessee wareegama qaalii baasuun waraana weerartuu boolla ofii qotetti gatuun injifannoo galmeessaa qabsoo saba kanaaf wabii fi gaachana ta'uu ifatti mul'isuu eereera. Yeroo kanattis waraana bilisummaa Oromoo fi ummati Oromoo lubbuu qaamaa qalbii fi qabeenya dhabuun gaafii bu'uuraa Oromoon qabu deebisuuf falma hadhooftutti jiraachuu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo imaanaa gootonni wareegamaan itti kennan bakkaan ga'uuf waadaa haaromsee tarkaanfii isa dhumaa diina irratti fudhachaa jiru akka itti fufuuf qeerroo fi qarreen Oromoo akeeka gootota isaanii bakkaan ga'uuf fincila uummataa finiinsuu irratti qooda isaanii akka ba'an waamicha gochuun bakka bakkatti karaa cufuun weerartuu akka danqan gaafateera. Oromoon faana gootawwan Oromoo kumaatamaan wareegaman hordofuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf hunduu waadaa akka haaromfatu kan dhaame waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan nafxanyaa fi ergamtoonni isaanii mirgoota muraasa uummanni Oromoo qabsoo hadhooftuu fi wareegamaan harkatti galfate harkaa butachuun of duuba deebisuuf ifaajaa jiraachuu ibsee uummanni Oromoo mirgootaa fi lafa wareegamaan argate jabeessee akka tiffatu gaafateera. Falma hadhaawaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru humneessuuf ummanni Oromoo gumaacha gochaa jiru dachaan dabaluun cinaa akka dhaabbatus waraanni bilisummaa Oromoo kan gaafate yoo ta'u
Hawaasni idil addunyaas lola ilmaan nafxanyaa uummata Oromoo irratti labsan waliin wal qabatee uummata qe'ee irraa buqqa'ee fi qabeenyi isaa manca'ee cinaa akka dhaabbatan dhaameera. Dhumarrattis gaaffii Oromoo isa bu'uuraa kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa xumura itti gochuuf hunduu harka wal qabatee akka socho'u waraanni bilisummaa Oromoo dhaameera. Hawwii qajeelatu gabaase. Warraaqsi qeerroo fi diddaan uummata Oromoo kaayyoo sirna siyaasaa fi diinagdee biyyattii mootummaa wayyaanee jalaa bilisa baasuuf qabatee falmaa ture fooyya'insa siyaasaa bara 2018 taasifameen Abiy Ahimad gara aangootti kan fide yoo ta'u gaaffii bilisummaa diimokiraasii fi haqaa dargaggeessi dhiyeessaa ture. Abiy Ahimad mormuu fi ganuunsaa dargaggoota Oromoo falmii nagaa gaggeessaa turan gara qabsoo hidhannootti akka makaman dirqisiiseera jechuun Profeesar Isqeel Gabbisaa xiinxala bal'aa toora maarsariitii Addis Istaandard irratti barreessaniin ifoomsan. Abbaan irrummaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufuun wal qabatee dargaggoonni Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turan gara qabsoo hidhannootti makamuun waraanni bilisummaa Oromoo haala duraan ture caalaa daran akka jabaatuuf sababa ta'eera kan jedhan Profeesar Isqeel Gabbisaa waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota kaleessa falmii karaa nagaatiin gaggeessuun jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti akka dhufuuf shoora olaanaa gumaachan hammachuusaa eeranii dargaggoonni kunniin lafaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa tiksuu maddeetti kabaja afaan Oromootiif maluuf falmaa imaammata barnootaa afaan Oromoo miidhan dura dhaabbachuun akkasumas Finfinneen qaama ijoo Oromiyaa ta'uu ishee mirkaneessuu kaayyoo godhatanii socho'aa turuu isaanii yaadachiisan. Mootummaan Abiy Ahimad adeemsa mootummoota darbaniin yaalamee hin milkoofne irra deebi'ee yaaluuf mootummoota naannolee biyyattii keessa jiranii fi biyyoota ollaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Suudaan kibbaa waliin waliigaltee nageenyaa kabachiisuu jedhuun waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf kallattii shaniin jechuunis lixa, baa, kibba, kaabaa fi giddugala Oromiyaatti marsanii jiraachuu kan ibsan Profeesar Isqeel Gabbisaa kaayyoon duula kanaa immoo naannoo Oromiyaa marsuun uummata cunqursuu maddeetti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gara biyyoota ollaatti akka hin godaanne taasisuudha jedhaniiru. Liiban Jaarsotu qindeesse. Aanaa Wanciitti namoonni nagaan jumlaan hidhamaa jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciitti waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuutiin bobbaafame uummata nagaa jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Maddi bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka jedhanitti duulli waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti balleessina jedhu eegalee asitti aanaa Wancii gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa mana jireenyaarra deemuun namoota nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatan. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa bakkasitti bobba'e kun gaafa eebla 5 bara 2014 mana jireenyaa isaanii seenuun namoota ukkaamsee gara mana hidhaa geessus maddi kun himaniiru. Namni aanaa Wanciitti ganda maragaa Abbayyii keessa akka jiraatan himuun namni odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kun akka jedhanitti ganda maragaa Abbayyiitti ijoollee xixiqqoo irraa kaasee hanga manguddoota waggaa 70tti abaa'oo shanee nyaataa fi odeeffannoodhaan tumsitu jechuun mana hidhaatti guuramaa jiru. Namoota hidhaman keessaas obbo Boggaalaa Kumaalaa manguddoo ganna 70, obbo Dajanee Gaaddisaa manguddoo ganna 70, obbo Abbabaa Furgaasaa manguddoo ganna 60, dargaggoo Taamiraat Dibabuu, dargaggoo Galaanaa Hayilee fi konkolaachisaa Waaqumaa Biraanuu konkolaataa isaa waliin maqaa kan dha'an namni kun abaa'oo shanee waliin qunnamtii qabdu jechuun dararamaa akka jiran dubbatu. Daa'immanii fi dubartoota qawweedhaan doorsisanii shaneen qe'ee keessan akka bulaa jirtu hin himtan taanaan isin ajjeefna jechuun waraanni mootummaa Bilxiginnaa uummata nagaa dararaa akka jiran maddi kun ibsaniiru. Kanaan booddee abaa'oon shanee naannoo kanatti kan argamtu taanaan rasaasan mataa keessan facaafna jechuun uummata keessatti daa'immanii fi dubartoota shororkeessaa jiraachuu himu. Wabii Waaqotu gabaase. Dargaggoo Dachaasaa Guddataa magaalaa Burraayyuu keessaa ukkaamfamuun hidhame. Dargaggoo Dachaasaa Guddataa godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Burraayyuu keessatti tika mootummaa Bilxiginnaatiin butamee hidhamuun ibsame. Namni magaalaa Burraayyuu jiraatan tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti dargaggoo Dachaasaa Guddataa torban 2 dura magaalaa Burraayyuu bakka hojii isaatiin tika mootummaatiin butamee buufata poolisii magaalaa Burraayyuu aanaa sadaffaatti hidhamee argama. Dargaggoo Dachaasaa Guddataa waggoota dheeraadhaaf kitaabota afaan Oromoo laphee irratti baatee magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun gurguraa turuu kan himan maddi kun hojii dadhabsiisaa kana hojjechuun yeroo dhiyoo magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsa Burraayyuu bulchiinsa magaalaa Burraayyuu fuulduratti mana kitaabaa banachuun gurguraa turus torban 2 dura sababa kitaabilee afaan Oromoo gurguruuf qofa bakka hojii isaatii qabamee akka hidhame dubbatan. Dabalataanis kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman hedduun mana kitaabaa dargaggoo Dachaasaa keessaa saamamanii fudhatamuu himanii Dachaasaan erga hidhamee torban 2 darbuus hanga yoonatti badiin isaa itti himamee akka hin qoratamnee fi mana murtiitti akka hin dhiyaanne dubbataniiru.
Dhumarrattis dargaggoonni hedduun sababa Oromummaa fi sabboonummaa isaaniif qofa mana hidhaatti guuramaa akka jiranis ragaa baaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa qindaa'aa fiinxaaleeyyiin naannoo Amaaraa fi hidhattoonni naannolee adda addaa mootummaa federaalaatiin garasitti bobbaafaman dilbata darbeerraa jalqabee dhalattoota Gumuz yoo xiqqaate namoota 80 ol ta'an galaafachuu OMN maddeen wabeeffachuun gabaaseera. Fiinxaaleeyyiin naannoo Amaaraa fi hidhattoonni naannolee garaagaraa mootummaan bobbaase kunneen dilbata ganama aanaa bulan ganda Godooraaree bakka dhalattoonni Gumuz abiddaan qaqqaammachaa jiranitti haleellaa qindaa'aa irratti bananii namoonni 55 battalumatti jumlaa yoo dhuman haleellaan kun gara aanaalee godina Matakkal kanneen akka Daangurii fi Maanduraatti babal'achuun namoonni 25 ajjeefamuu maddiitti qabeenyi uummataa garmalee saamamaa turuu jiraattonni naannawichaa mirkaneessanii jiru. Dhalattoonni Gumuz lakkoofsan hedduu ta'an waggoota 4 dura naannoo Amaaraa aanaa Jaawii keessatti jumlaan kan ajjeefaman yoo ta'u haleellaa yeroo garaagaraatti hidhattoota Gumuz irratti raawwatamuuf mootummaan hanga yoonaatti furmaata osoo hin kennin hafuusaatiin kan komatan dhalattoonni sabichaa qaamoleen mootummaa duguuggaa sanyii fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraa fi hidhattoota daangaa ce'anii uummata Gumuz irratti ajjeechaa raawwatan dhorkuudhaaf furmaata itti fufiinsa qabu barbaaduurra shira adda addaa xaxuun ummaticha caalmatti ficcisiisaa jiru jechuun komataniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Weerara seeraan alaa lafa magaalaa irratti gaggeeffamaa jiru qondaalonni mootummaa kallattiidhaan keessatti hirmaachaa jiru jedhe paartiin Izemaa. Qondaalonni olaanoon mootummaa Bilxiginnaa weerara seeraan alaa lafa magaalaa irratti taasifamaa jiru keessatti hirmaannaa kallattii qabaachuu paartiin Izemaa beeksiseera. Paartichi haala nageenyaa fi tasgabbii raafama diinagdee qaala'insa jireenyaa walitti bu'iinsa dhaabbilee amantii hanqina manneen jireenyaa fi weerara lafaa seeraan alaa irratti xiyyeeffachuun ibsa kaleessa baaseen qondaalonni olaanoon mootummaa Bilxiginnaa dhibbaan lakkaa'aman weerara lafa magaalaa fi daddabarsa manneen jireenyaa seeraan ala taasifamaa jiru keessatti hirmaannaa kallattii qabaachuu ibseera. Mootummaan Bilxiginnaa qondaalota kanneen yakka hojjetanii seeratti dhiyeessee gaafachuu osoo qabuu callisee ilaalaa jira jechuun erga komatee boodas haala kanaan itti fufnaan daldalli lafaa seeraan alaa eeyyamamuunsaa hin oolu jechuun sodaa qabu mul'iseera. Atakaroo fi waldhabdeen qondaalota mootummaa Bilxiginnaa olaanoo gidduutti adeemaa jiru immoo qaala'insa jireenyaa, rakkoo nageenyaa fi tasgabbii akkasumas raafama diinagdee biyyattii hammeessuun biyyattii gaagama hamaa keessatti kuffisuu danda'a kan jedhu ibsi paartii Izemaa. Caasan nageenyaa mootummaa Bilxiginnaa laafaa dhufuun walqabatee walitti bu'iinsa lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa jiruu fi nageenya uummataa barbadeessu keessaa aangawoonni mootummaa harka qabaachuus beeksiseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.